Oolle ooltanii alamanaan nama sa'an xiqqaa guddaan dhiiraa dhalaan akkam jirtaniin isin jaagaa bakka jirtanitti nagayni kiyyaa isin bira haa ga'uu jeetiin nagayaa fi fayyaa isiniif hawwaa jechuudha. Akkumaan gaa himaa turee kunoo dhufeetiin jira ani Mahammad Siraajii jechuudha. Waan lamarraa hin dubbachuu deema jechuu har'aan tana. Wanni lamaaniin irraa dubbachuu deemu gaa ta duraarraa eegaleetiin ta lammaffaatiif dabra tartiibaani. San dura garuu gaa obboleessa keenya abbaa obboleessa keenya Mubaarak Bashir badii takka malee mana hidhaa jira. Warri siyaasaa gaa karaa adda addaatiin ifii wal dhabaniiti namni illee jidduutti miidhama waan ta'eef namoota hojii uummataa hojjetan akkasii kana maatiidhaan adda baasanii osoo ijaan nagarre hanga 7 turuun kun xiqqoo hedduu namatti ulfaataa gaanamuu ifirra dhaabee yoo kalaalu ta'e wanti akkanaa kun xiqqoo rakkoodha waan ta'eef nama akkanaa kana osoo wal jidduutti miidhu baatanii gaarii waan ta'eef nama kana maatii isaa biratti osoo deebisanii gaariidha tajattuun dubbachuu fedha. Mata duree tiyyatti hoggunas deebi'u gaa har'aaf waan lamarraa hin dubbachuu deemaa jechuudha. Wanni lamaaniin irraa dubbachuu deemu sagaleen gaanuma dhageemtii jeetii yaada hangaan hin beekutti inumaa xiqqoo sagalee akka durirra ol fuudheetiin jira jechuudha. Kanaaf ni dhageessanii jeetiin abdadha. Gara mata duree tiyyaatitti hoggunas deebi'u wanni irraa dubbachuu deemu akkumaan reefumetti waa lamarraa hin dubbachuu deemaa jechuudha. Waan lamaan irraa takka gaa waa'ee namni hedduun namatti himaa jeetii yaadawwan kana waa'ee miidiyaarraa hin haasa'uu deemaa jechuudha. Waa'ee miidiyaarraa wanni ati haasoftu maali jechuu mala namni gariini gaafii nama hedduu taate wanni tuni. Waa'ee miidiyaarraa wanni hin haasa'uu deemu waa'ee miidiyaan nu barbaachisuu isaatiin haasa'uu deema. Miidiyaan nu barbaachisuu deema. Miidiyaan hin jiru miidiyaan nu barbaachisa jetta gaafii biraa ta'uu malti jechuudha. Kunis dhugaadha. Miidiyaan ni jira. Miidiyaa hedduutu jira lakkoo isaanii. Miidiyaa akka OMN, miidiyaa akka OBN fa'aa ni qabnaa jechuudha. Dhugaa dubbanne egaa kunis qabeenya Oromooti. Maallaqa lafa Oromiyaa keessaa bahe malee kabiraa sumnii takka keessa hin jirtu jechuudha. Kun akkuma jirutti ta'ee egaa miidiyaan biraatis nu barbaachisa. Miidiyaa wanni nu barbaachisuuf gaa uummanni Oromoo uummata miiliyoona hedduutti lakkaa'amu. Uummata miiliyoona hedduutti lakkaa'amu kanaaf miidiyaan 1 fi 2 ni gahe jedhanii yaaduun dogongora jechuudha. Miidiyaan akkamitti heddummaataa jee yoo hayyaannu taate san dogongoraa jechuudha. Miidiyaa haalaan nu barbaachisa. Maaliif aanaalee Oromiyaa hunda keessa jechuu dandeenya akkuma biyya tanaatittu aanaa hunda keessa waajjira koominikeeshiniitu jira. Waajjirri koominikeeshinii maali dalagaan isaa? Dalagaan isaa dalagaa miidiyaati. Waajjirri koominikeeshinii aanaa hunda keessa jiraachuun hangam takka dalagaa silaa dalaguu qaban akka dalagan godhe hin danda'amtu jechuudha. Hanga danda'an takka dalaguutti hin jiranii jechuudha. Hanga dalaguu qaban takka dalaguutti hin jiranii. Sanii fi rakkoo akkanaa tana furaa jechuudha miidiyaa qabaachuun. Kanaaf akka aanaatitti koominikeeshiniin ni jira jechuun aanaa hedduutu jira. Kanaaf akka aanaatitti miidiyaa tokko barbaachisa jechuu osoo hin taane miidiyaa hedduu akka barbaachisu kanarraa hubachuu ni danda'ama jechuudha. Hojiin miidiyaa waajjira koominikeeshiniitiin dalagamtee rakkoon gama miidiyaatiin jirtu furamuu hin dandeessu waan ta'eef miidiyaan
barbaachisaadha jechuudha. Amma miidiyaalee lamaan akka fakkeenyaatti isin kaase kunis akkuma jirutti ta'ee miidiyaaleen biraa daddabalamuun hedduu barbaachisaadha jechuudha. Hawaasa kanaafis hedduu fayyada, hawaasa jijjiira miidiyaa waan ta'eef jechuudha. Miidiyaan ififuu mootummaa tokko waan ta'eef haalaan barbaachisaadha jechuudha. Namni hangam takka quuqama isa keessa jiru ibsatee jira jennee yoo ilaallu taate waan hedduutu hafaa, waan hin tuqamin hedduutu jira, waan dalagamuu qabdu hedduutu jira. Kanaaf jecha miidiyaan nu barbaachisaa jechuudha. Wanni nu barbaachisuuf heddumina keenya kana qofaaf miti. Oromoon hedduu waan taateef miidiyaa hedduu barbaachisaa jechuu miti. Akkuma Oromoon hedduutitti waan hedduuf nu barbaachisaa ammas. Heddummachuun isaa hungaa faayidaa malee miidhaas hin qabu. Tana wanni namni akka gaariitti hubachuu qabu jechuudha. Faayidaa malee miidhaa akka illee hin qabu. Kanaaf miidiyaan hedduminaan nu barbaachisa. Garuu miidiyaan nu barbaachisu akkami? Amma gaaffiin jabduun tana jechuudha. Miidiyaan nu barbaachisu miidiyaa akkami? Nu barbaachisa irratti yoo walii gallu taate kan nu barbaachisu noo kana akkami? Miidiyaan nu barbaachisu kan faaruudhaan qarxam nama godhuu miti. Miidiyaan nu barbaachisu kan arraba dalagaa godhatu miti. Ka dhugaa dhiisee waa'ee dhagaa haasa'u miti. Ka biyya dhiisee waa'ee biyyee haasa'u miti. Ka maatii dhiisee waa'ee mootii haasa'u miti. Miidiyaan nu barbaachisu jechuudha. Miidiyaan nu barbaachisu ka waan har'aa dhiisee waan kalee nutti himu miti. Miidiyaan nu barbaachisu ka waan har'aa qofallee haasa'u miti jechuudha. Ta kalee dhiisee har'a haasa'aa osoo hin taane har'a qofallee ta haasa'u miti jechuudha. Miidiyaan karoora hin qabne illee nu barbaachisu. Egaa akkanaan nu barbaachifne kan nu barbaachisu akkami? Gaaffiin tana jechuudha. Miidiyaan nu barbaachisu akkami? Egaa akkanaa kun kan nu barbaachifne ta'ee miidiyaa akkamtu nu barbaachisa? Uummata kanaa miidiyaa akkamtu bu'aa buusuufii danda'a? Gaaffii jettuutu deebi'uu qabaa jechuudha. Kuni waan namni hundi itti yaadee deebisuuf yaaluu qabu jechuu yookaan ifiif deebisuu qabu jechuudha. Miidiyaan nu barbaachisu akkanaati. Miidiyaan nu barbaachisu haa ilmaan dhufaaf jiruuf yaaduu jechuudha. Har'a qofa osoo hin taane borus nutti mul'isu. Har'a qofa dubbachuu dhiisee waan boru akka yaadnu nu taasisu. Miidiyaa akkanaan nu barbaachisaa jechuudha. Miidiyaa uummata gammachiisuuf dalagu osoo hin taane miidiyaa uummata fayyaduuf dalagu nu barbaachisa. Uummata gammachiisuun laaftuudha. Uummatni ittuma haasa'uun gammaduu danda'a jechuudha. Uummata gammachiisuun laaftu garuu gammachiisuu miti fayyaduutu irra caalaa jechuudha. Gammadee yoo faayidaa irraan arganne ta'e waan nama gammachiisu hedduu jira. Namni gariin alkoolii dhugeetis numa gammada. Akkasuma. Kanaaf isa fayyadeere hangamta keessa ka fayyade. Tamboo xuuxeetis ka gammadu numa jira beekta. Haraaraan hogguu mataa isa gara galchitee aara bulitti godheeti tasgabbaa'u jechuudha. Fayyadamee jechuu miti garuu. Kanaaf waan fayyadu irratti fuulleeffachuutu gaarii jechuudha. Kanaaf miidiyaa uummata fayyaduutu nu barbaachisa jechuudha. Ka uummata gammachiisu osoo hin taane jechuudha. Miidiyaa waan uummanni fedhu haasa'u osoo hin taane miidiyaa waan uummataaf barbaachisu dalagu nu feesisaa jechuudha. Miidiyaa waan ifiifee qofa uummatatti dubbatu osoo hin taane miidiyaa uummanni keessaa dubbatu nu barbaachisa. Kan nu barbaachisu akkanaati eega jenne miidiyaa akkanaa ni qabna. Tanaasif gaafanneetii deebisaa barbaaduu qabnaa jechuudha.
miidiyaan maasoine akkanaan nu barbaachisu akkanaan nu barbaachisaa eega kajannu ta'e miidiyaa akkanaa ni qabna. Gaafin jettu deebuu qabdi jechuudha. Sangaanaan bakka jiruttiif gaafachuu qaba. Warri miidiyaan nu fayyadaa jee amanuu tanaaf gaafachuu qaba. Yeroo amma jirru tanatti gaa obboleeyyan keenya yookaan waayillan keenya hedduun miidiyaa banuudhaaf tattaafachuu jiranii gariin eebbisee karaarra jirus ni jira. Eebbisee gaa bakka tana bu'een dhabamees numa jira garuu hanga tokko garuu namni tattaafachumatti jira. Heddummachuun kun waan balaaleffatamuu miti waan jajjabaachuu qabu. Kanaaf kun gaariidha. Karatti hafuu santuu xiqqoo rakkoo waan ta'eef karatti hafuu sanirraa namuu ifeeguu qaba jechuu waan bakka gahu takka waan bakka guddoo gahu waan waggaa 100-200 fuulduratti karoorfatame tokko lafa gadhaabuutu gaarii jechuudha. Saniifi tanagaa warri waan kana yaadee lafaa ka'u kana fuulduratti bal'isee yaaduudhaan lafaa ka'uu qaba jechuudha. Waan guyyaa tokko mirqaanumaan ka'ee yookaan wanni jiru ta'e galma gahuun hin danda'amu jechuudha. Namni ka'uus waan irraa qofa yaadee ka'u yoo ta'e yookaan maallaqaan itti harkadha jee yookaan lafaa ka'u ta'e yookaan hanga maallaqa fudhu sana harkatee karatti dhaabbachuu danda'a. Yookaan ammoo rakkoo takkaa jira yeroo ammaa tana rakkoo tanaan fura jee yookaan ka'u ta'e galma gahuun hin danda'amu jechuudha. Waan ilmoo dabruu gadhaabuun hin danda'amu jechuudha. Sanirraa ka'uudhaan namni waan takka oguu gadhaabuuf ka'u karoora dheeraa qabatee yookaan kaayoo qabaatee kan ka'uu qabu waan ta'eef haala saniin gaa deemuun dirqama. Hogguu wanti kun lafaa ka'u ammoo kaduraati kan miidiyaa hogguu gadhaabu miidiyaan kun ifiif sadaqaa kadhatu osoo hin taane miidiyaa if dandee dhaabbate ta'uu qaba. Galii mataa isaa kafitu ta'uu qaba jechuudha. Saniifi wanti guddaan gaawaan sana hogguu gadhaabanii hundeen isaa jabduu ta'uu qabdi jechuudha. Hogguu hundeen isaa jabduu taate akkasii akka if danda'u tahaa deema waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkasitti itti jiran gaahii nutis obboleeyyan keenyaa fi waahillan keenya wajjin taaneeti gaa miidiyaa akkanaa kana gadhaabnaa jettuun itti lafaa kaanee itti jirraa jechuudha. Gargaarsa rabbiitiin gaa bakka yaadne ni geenye jenneeti akkasitti jirra jechuudha. Gaa miidiyaan ammaa lafaa ka'u jiru kun miidiyaan amma dhufu kun lakkoofsa miidiyaa dabaluudhaaf yookaan miidiyaa 5 ture 6 fi 7 godhe jechuudhaaf yookaan lafaa ka'u ta'e yookaanaaf kan hundaa'u ta'e bakkuma jiru yoo dhaabbatee irra gaarii jechuudha. Lakkoofsa dabaluun wanta akka faayidaa hin qabdu jechuun mata kanaaf kaayoon miidiyaa hundeessuu lakkoofsa miidiyaa dabaluu ta'uu hin qabdu jechuudha. Kanaaf waan fagoo waan gara fuulduraatti achi dheerate takka waan akkasii ta'uu qaba jechuudha. Wanti dhaabbatuuf gaa miidiyaan hanqinoota jiran kan dura dudubbanne sanii waan san haguutu jechuudha. Bakka hanqatte san haguutu ta'uu qaba jechuudha. Yoo dhufeetuma waan makaan dalaguun anis dalagaa haja'u ta'e karaan itti rakkoo turte rakkoo jirtu furuun danda'amtu hin jiru jechuudha. Kanaaf nutis gama keenyaan kanarratti dalagu jirra jechuudha. Hanqina kana bakka hanqinni jiru san bakka qaawni jiru san qaawa san cufuu qabnaa jettuun akkasitti irratti dalagu jirra. Nuti miidiyaan biyya tana keessatti bannugaa biyya tana keessatti waan addaa fidaa jenneeti yaanna. Gama biraatiin miidiyaa Oromoo fakkaatu. Oromoo fakkaatu hundeessuuf kan lafaa kan Oromoo fakkaatu gunjugaa namni tokko miidiyaa hundeessee miidiyaan sun kan ma'anuma qofa fakkaatu waan ma'anuma fadhu qofaan ka deemu yoo ta'e Oromoo fakkaattee hin jedhamu jechuudha. Oromoo fakkaatu hogguu jennu Oromoon bakka feete jiraattee yaada adda addaa qabaattee keessatti osoo if hin bir'anne keessa jiraachuu yookaan keessatti dalaguu keessatti hirmaachuu danda'uu qabdi jechuudha.
tokko akka fedhetti akka mana abbaa isaatiitti keessatti dhiichisee tokko ammoo keessummaa yoo keessatti katootee Oromoo hin fakkaanne jechuudha. Saniif miidiyaa Oromoo fakkaatu hundeessuu qabna jettuun akkasitti itti jirra. Gama biraatiin kan miidiyaan oguu hundaa'u miidiyaan namni baratee barumsa isaa fakkeenyaaf akka wallisaan Alii Birraan jedhutti beekumsi fi guddinni qabeenyaa fi barnoonni biyya ofiif yoo hin taane maalii hiikkaan isaanii jira. Kanaaf namni baratee biyya isaatiif bu'aa hangam takka buusee jira. Nama baratee yoo kajannu ta'e gama biyya sana keessa doktoroonni lakkoofsa hin qaban doktora Gunjugaa warra dhukkuba wallaan osoo hin taane warra digirii sadaffaa qabuun baana beeku. Hangam takka jira. Bashbashime namni baratee hedduutu jira jechuudha. Namni baratee ka biyya tana keessa jiru garuu hangam takka biyya tana jijjiiree jira. Gaaffii tana eenyutu deebisuu danda'a. Namni baratee hanga baratee sanitti biyya tanaaf bu'aa buusee jira. Yoo ka bu'aa hin buusin ta'e immoo kanarratti miidiyaan hangam takka dalagee jira. Inumaa gaa nama baratee jennuun hedduu biyya tanatti wannummaan rakkoo ta'e jechuu wannummaan gufuu biyya tanaa ta'e ummata biyya kanaa waliin nyaachisee waliin fixee irra hedduun nama baratee jechuu dandeenya. Afoon alillaa egaa warri barattan kuni Ramadaan illee dhufu jira waan ta'eef wal aarsuu hin qabnu. Kanaaf dhuguma jirtu yoo halaallu taate rakkoo hamtuutu biyya tana mudate biyya tana balaa itti bu'ee jechuudha. Balaa san ka fide harka caalu warra barannee hin jiru jechuudha. Barachuun bu'aa dhalootaaf kan hin buufne yoo ta'e barachuun san faayidaa hin qabdu. Kanaaf baradhee namni jedhu akkamitti beekumsa isaasan biyyaan jijjiira yookaan dhalootaan jijjiira yookaan ilmootti dabarsuu danda'a. Je'ee miidiyaan hangam takka irratti dalagaa ture. Hangam takka irratti dalagaa jira. Jennee yoo halaalle taate bu'aa argamteen tilmaamuu dandeenya jechuudha. Waan san shalaguu ni dandeenya jechuudha. San waan ta'eef sangaa warra miidiyaa harkaa qabuu fi warra miidiyaa hundeessine jee lafaa ka'e isaantu deebisuu qaba jechuudha waan tana itti yaaduun dirqama taati jechuudha. Miidiyaan hammam kanarratti dalagu jira yoo jennee ilaallu taate sangaa namuutu if gaafateetuma deebisuu ni danda'a jechuudha. Akkasii kanaaf miidiyaan waan hedduuf nu barbaachisa waan hedduuf nu barbaachisa. Dhimma diinagdee irratti hangam takka dalagamee jettee yoo ilaaltu taate hin jiru. Inumaa waa'ee diinagdee akkamii haasoo itti faasin jaagariin nyaattee hunduu inni baruu waan takkaatti faayidaan qabdu beekta. Qabsoo maali? Qabsoo tanaas hiikni isiitii fi akkaataan namni itti hubate garagara. Qabsoo jechuun mootummaa tokko aangoo irraa buusuuf carraaquu itti fakkaata namni gariin. Hiikni qabsoo jechuun akkasii namni jireenya isaatiif ni qabsaa. Ilmaanii fi barsiifachuu jechuun qabsoo. Dalagatanii carraaqatanii galuu jechuun qabsoo ifiifis. Hiika qabsoo kana gara biraatitti garagalchee namni akkuma ifi fedhetti hiikkatee qabsoo jechuun qawwee wajjin wal qabsiisa. Yoo qawwee wajjin wal hin qabanne qabsoo itti hin fakkaatu jechuudha. San waan taateef hiika jecha afaan Oromootiis hin balleessina. Waan hedduudha namni jireenya isaa keessatti ni qabsaawaa, dalagaa isaa keessatti ni qabsaawaa, bultii isaa keessatti ni qabsaawaa. Kanaaf ka hedduu qabdii jechuudha. San waan ta'eef kana addaan baasanii beekuutu barbaachisaadha. Akkasitti gama diinagdeetiinis qabsoo jira waan ta'eef qabsoo diinagdee sanirrattis dalaguun barbaachisaa taati jechuudha. Namni keenya inumaa yoo dhugaa dubbanne aadaa hojii irratti maal fakkaata? Aadaa hojii tuffachuun hin jirtu biratti. Bara foqii gurguddaa kana teenyee kajeeluun hin barbaachisu. Teenyee ta'anii hawwuun hin barbaachisu dalagataniiti malee. Warri ammoo waan gurguddaa kana mul'ise warra waan xixiqqoo irraa ka'e jechuudha. Waan xixiqqootu waan guddoota. Dhiiraa lamaatu miliyoona ta'a waan ta'eef walirratti hidhamte haala saniin akkasitti hubannee wal hubachiisu miidiyaan kanarratti dalaguun dirqama ta'a jechuudha. Akkasitti fayyaa irratti hogguu dalayitu ammaas